Nagaa jirtu har'a kan inni irratti dubbadhu dawaa daa'immaniif kennaman kanneen siraap yookaan shirooppii ta'an erga fayyadamuu jalqabne erga bannee bulbullee fayyadamuu jalqabne eessa kaa'uu qabna kan jedhu ni ilaala. Mee hanga dhumaatti na wajjin tura. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dooktar Abarraa Olaanin jedhama. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Keessumaa kanneen komentaan kanneen yeroo hedduu daa'immaniif ajajaman shirooppota erga takkaa bannee eessa kaa'uu qabna? Firiijii keessa kaa'uu qabna moo firiijii yoo ta'e immoo kutaa isa kam keessa kaa'uu qabna? Isa baay'ee dilalleessu moo isa gadii? Akkasumas kamtu firiijii keessa taa'uu hin qabu? Kan jedhu waliin ilaallaa akka waliin haa turru. Kan jalqabaa amoksaasiliinidha. Amoksaasiliiniin yeroo hedduu ni ajajama dhibeewwan adda addaa fi amoksaasiliin siraappii jechuudha. Isa bifa shirooppiidhaan qophaa'u. Wanta kana erga takkaa bulbullee daa'immaniif kennuu jalqabne yoo firiijii keessa taa'e dhandhamni isaa gaarii ta'a waan ta'eef jiraannaan firiijii keessa kaa'aa. Yoo firiijii keessa taa'uu didee firiijiin ala taa'ee xiqqoo dhandhamni isaa daa'imman jibbuu danda'u kanaaf fudhachuu dhiisuu danda'u. Kanaaf egaa yoo firiijiin jiraate firiijii keessa kaa'uu jechuudha. Haa ta'u malee yoo firiijiin hin jiru ta'ee manuma keessa bakka ho'inni cimaan hin jirre yoo keenya rakkoo hin qabu. Akkasumas erga bulbulamee guyyaa 14 gidduutti dhumuu qaba. Guyyaa 14 ol yoo ture gatamuu qaba jechuudha. Kan lammaffaa gosuma amoksaasiliinii ta'ee amoksaasiliin kilaavulaanii kasiidii wajjin kan qophaa'u kanneen akka ogmantiin, kiraamoks, kuuraam kan jedhaman hedduu jiru. Isaan kun kanneen kun egaa amoksaasiliin dabalata kilaavulaanii kasiidii of keessaa qabu. Hundi isaanii egaa erga bulbulamanii firiijii taa'uu qabu. Takka bulbulamanii daa'immaniif kennuu jalqabneera taanaan teebilii irra yookaan firiijiin ala kaa'uu hin qabna. Firiijii keessa kaa'uu qabna. Firiijii keessaa immoo isa baay'ee dilalleessu miti. Isa gara gadii keessa kaa'uu qabna malee isa gara olii keessa kaa'uu hin qabna. Akkasumas yeroo kenninuuf guyyaa 10 keessatti fixuu qabna. Guyyaa 10 ol turraan erga banamee erga bulbulamee gatuu qabna malee daa'immaniif kennuu hin qabnu jechuudha. Inni sadaffaan azitroomaayisiin siraappiidha. Azitroomaayisiin erga bulbullee firiijii keessa bakka ho'aas kaa'uu hin qabnu. Firiijii keessas galuu hin qabnu. Akkasumas ho'uus hin qabu. Yeroo kennuuf jennu hundaa waliin makuu sochoosuu qabna. Bulbulamee booda har'a yoo kennee irra ta'e yeroos dursinee waliin makuu qabna. Akkasumas boodis akkasumas guyyaa 10 keessatti fayyadamnee fixuu qabna. Kan hafe fixuu qabna. Gatuu qabna. Kan arfaffaan kootrimogzaazol siraappiidha. Kun egaa dhibeewwan akka garaa kaasaaf kan kana fakkaatan ni kennama. Kun manuma keessa bakka xiqqoo qabbanaa'u kaa'aa. Firiijii seensuun hin barbaachisu. Azitroomaayisiinii fi kootrimogzaazol siraappii firiijii keessa kaa'uun hin barbaachisu. Ho'uus hin qabanii qorruus hin qaban jechuudha. Shanaffaan sefeksiim siraappiidha. Sefeksiim siraappiin ammoo manuma keessa ta'ee firiijii kutaa kan baay'ee hin dilalleessine kaa'uu dandeenya. Mana keessas kaa'uu dandeenya. Firiijii kutaa kan baay'ee hin dilalleessine kaa'uu dandeenya. Akkasumas guyyaa 14 booda gatamuu qabu. Oopshinii lama qabna jechuudha. Firiijiin jiraates gaariidha. Jiraachuu baates rakkoo hin qabu jechuudha. Sefaaleksiin siraappiin erga bulbulamee firiijii taa'uun gaariidha. Akkasumas kilooksaasilin siraappiin erga bulbullee kennuufii jalqabnee firiijii keessa yoo keenya baay'ee gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii kan itti aanutti walaa garuutti nagaan tura.